waltajjiin qindoomina magaalota Itoophiyaa magaalota keessatti carraa hojii hirmaachisaa ta'e uumuun haala danda'amu irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti mari'ateera. Waltajjiin qindoomina magaalota Itoophiyaa magaalota biyyattii 108 miseensummaan hammatee dandeettii raawwachiisummaa magaalotaa cimsuu muuxannoo magaalotaa babal'isuu fi magaalota gidduutti walitti hidhaminsa obbolummaa uumuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Waltajjiin qindoomina magaalota Itoophiyaa kun dhaabbata VNG International waliin ta'uun magaalota keessatti carraa hojii itti fufaa fi hunda hammataa ta'e uumuun haala danda'amu irratti magaalaa Adaamaatti workshooppii qopheessuun qooda fudhattoota waliin mari'ate. Saganticha irratti kan argaman hoogganaan waltajjii qindoomina magaalota Itoophiyaa obbo Andu'aalem Xeenaaw kaayyoon workshooppichaa carraan hojii magaalota keessa jiru hangam tokko dubartoota, dargaggootaa fi qaama miidhamtoota hirmaachisaa akka jiru adda baafachuun rakkoolee mul'ataniif fala kennuuf jedhan. የዛሬው ፕሮግራማችን Kaayyoon sagantaa keenya guyyaa har'aa sagantaa wabii nyaataa fi seeftineetii magaalotaa keessatti gaggeeffamee jiru hangam tokko hirmaachisaa fi hammataa akka ta'e gamaggamuudha. Waltajjii kanarratti hanqinaalee mul'atan irratti mari'achuun gara magaalota irraa dhuftaniitti deebuun karaa guutuu ta'een akka raawwattan isin gargaara. Ministeera misoomaa magaalaa fi bu'uuraalee misoomaatti itti gaafatamaan waajjira sagantaa wabii nyaataa fi seeftineetii obbo Biraanuu Tashoomaa sagantaan wabii nyaataa dhaadannoo gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti jedhuun lammiilee biyya keessaa fi baqattoota misooma naannoo qulqullinaa magariisummaa fi qonna magaalaa irratti hirmaachisuun fayyadamoo taasisaa jira jedhan. የኢትዮጵያ የኛ የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔትና ስራ ፕሮጀክት sagantaan wabii nyaataa Itoophiyaa magaalota gurguddoo naannolee magaalaa Adaamaa fi Dassee keessatti hojii eegalee yeroo ammaa kana garuu magaalota 88 keessatti hojiirra oolaa jira. Milkaa'ina ፕሮጀክቲchi mul'iseen yeroo lama maallaqa dabalataa argachuu dandeenyeerra. ፕሮጀክቱ ባሳየው ውጤትና ስኬት ሁለት ጊዜ additional finance አግኝተናል. Barreeffama workshoppicha irratti dhiyaateen Itoophiyaatti lammiileen harka 17.6 ta'an qaama miidhamtoota ta'uu ibsuun carraan hojii magaalota keessatti uumamu lammiilee sarara iyyummaa gadi jiran kan bu'uureffate ta'uu akka qabu ibsameera. Hirmaattotni workshoppichaas hojimaata carraa hojii uumuu deebi'anii sakatta'uun hirmaachisummaa isaa irratti hojjechuun lammiilee dursa argachuu qabaniif dursa kennuuf waltajjiin marii kun humna akka ta'uuf ibsan. Waltajjicha irraa kan hubanne magaalonni Itoophiyaa keessa jiran magaalota gurguddoodha asitti muuxannoo isaanii kan dhiyeessanii nutis muuxannoo isaan qaban irraa qooddachaa jirra. Ofiifis muuxannoowwan qabnu qoodaa jirra. Magaalaa Adaamaa carraa hojii dargaggootaaf, dubartootaaf akkasumas immoo qaama miidhamtootaaf akkamitti uumaa ture, carraa hojii maal irratti uumaa ture kan jedhu kaasnee sirriitti ibsinee fi jirra. Magaalaa Adaamaa adda durummaadhaan hammattummaa qaama miidhamaa, hammattummaa dubartootaaf, dargaggootaaf fi fedhii addaa warra barbaadan kan dursa kennee fi hojiiwwan piroojeektii magaalaa keessatti carraa hojii uumuu keessatti kan fayyadamaa taasisaa jiru ta'uusaa muuxannoo nuti kenneera. አለማየሁ እሸቱ እባላለሁኝ ከሐረሪ ክልል ሐረር መዘጋጃ ቤት አርባን ሴፍቲኔት አስተባባሪ ነኝ። ወርክሾፑ በጣም አስተማሪና ጥሩ ወርክሾፕ ነበር ብዬ ነው የማስበው። ጠዋት ክፍለ ጊዜ ላይ ያው የድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር እንደዚሁም የአዳማ መስተዳድር ያቀረቡት ተሞክሮች ለኛ ብዙ አስተማሪ ነገሮችን አግኝተንበታል። እንደዚያ በሚያዘጋጃቸው መድረኮች ከዚህ ቀደም ተገኝቻለሁኝ። በጣም አስተማሪና አንዱ ክልል ከሌላው ክልል የተሻሉ ተሞክሮችን የሚወስድበት የሚቀስምበት ሆኖ ያገኘሁት ዛሬ የተረዳሁት እሱ ነው በዚህ ስልጠና።